dhiirotaayin kun anumaaf kabala dhiiroo anumaaf kennu ta'a jechaati if nyaachaadha tana kaafaa bira dhaqee jechuudha amma tana kaafaa wajjin jira tana kaafaa wajjin taa'u jira baatara rabbi namatti qeessi wallahi yoomtee kabajaan jiraachuun hin goomtu wallahi laziib yaabo rabbi nu wajee laal garaadhaa jecha finkinina hiyyoomtee miskiinomtee kabajaadhaan jiraachuun waan taphaatiif beekadha jara tokko jira abbaa gadaa jedhanii abbaa gadaa kaanada irraa galchan ofidoo galche jafaralii fuudhee galchee abbaa gadaati inni abbaa gadaa aangoo guddoodhaaf ta'a maallaqa tirkataniif ta'a qoon qabuun beeku kaanada irraa ilmaan facaasee jaartiin isee biyya galee abbaa gadaa jedhiin osoon konfliktiin boo'u jira astaghfirullah biyya galchan hogguu biyya galu aangoon abbaa gadummaadhaa damoozan qabdu korraapshina malee korraapshina ummata hedduu jaarsaa jaartii fa'aa araarsitee jaarsaan gubboon akka inni boo'u jaartii sii galche nama wasanarra wal dhabe fa'aa araarsitee boosanni keessa deebisitee waan akka inni fa'aa jee gartee san malee maallaqa qabdu aangoon abbaa gadaa biyya taa'eeti maallaqa wali qabaati ijoollee na gargaaraa jedha mee qabsoo maaliif galee ijoollee gargaaraniif maallaqa wali qabaati na gargaaraa ilmaan na gargaaraa ilmaan na duubaa gabanii jirani maa dhufeen dalagne maa dhufee dalagee maan hin guddifanne abbaa gadummaatiin oromoodhaa maal godhu jira oppidoon dantaaf jecha kaatte Abdurrazaaq hin baana gurbaa Abdurrazaaq jedhanii gurbaa Jafar Alii fuudhee Kaanada irraa fira kiyyaati inni aangoo anuu qabatu jee awoo Jafaris nu gowwaadhaar an duraan nama illee qabuunse Jafar Alii kana nama gowwaa nama tarraa malee ta'uu dhabuu dandeenya fira kiyyaati aangoo anuu qabatu jeetii geessee abbaa gadaa godhee gurbaan amma rakkate ilmaan duuba rakkachaa jiran ilmaaniif maallaqa waliin naa qabaa naa gargaaraa jee bohaadhaa jira namni dhiiraa tokko waan hin taasise seentee ilmaan kee aboo naa gargaaraa maallaqa waliin qabaati sheem kun ta'uu hin qabu laalamee waan keessa if galchitan harka keessaniini waan akkanaa keessa if galchitan kun xiqqeenya kun beekumsaa miti rakkoo keessa galchanii boodarra rakkoo keessaa nu baasaa wayi waattan na gargaara ilmaan na jala beeloon akkas ta'e maaltu na bu'e maali kun duraan sammuun keessan hin yaadu mataan keessan horofa baadhate waan gootan itti yaaddanii wallaalummaan isin miitu nama isinirra waa beekurraa waan bartanii hin gaafattanii nama dhaqaa waa gaafadhaa garaa kanaatu bakka malee na dhaabuudhaa deemaatii akkam jettaa ittiin deemorraa hin dhaabbadhaa mi'ati nama waa beeku natti mi nama isin taanu dhaqaa gaafadhaa nama isin dhihaatu dhaqaadhaa gaafadhaa yaaboo garaa kanaan balladhaa garaan kun bakka malee na dhaabuudhaa deema akkamiin tahaa jara kun sobeen nagalchuudhaa deemaa dhidhoo maallaqa naa kennaniif dura ansi himeetiin ture humaan gartuu oppidoon sitti taphachuudhaa deemti jee sitti beekin ture eenyumaa masheehaa Jaafar Alii kun sitti beekin ture gaafati biyya keessa teenyee wajjaa sinaaf Jaafar waan kana wajji teenyee wajji qabaanee mana tokko oollee wajjaa sun waan ammatti yuukaan itti beekin ture rabbiin naa ragaadha mana mucaa keenyaa tokko teenyee wajji haasoo inni jira ka gaaritti nama hedduudhaa wajjin waa takka irraan kaawwan yaaboo wanni kun sin fakkaattu Jaafar Alii ati kun nama kabajaa qabu waan akkanaa kana keessaa bahii obboleessoo waan oromoodhaa olii qiitii dalaki bakka sin fakkaannin dhaabbatin je'ee wallaahi wajji teenyeetiin itti himee jira rabbiif isaan na ragaadha isaa fi rabbiin na ragaadha warra maasuu jiru sana si galee gorseen jira he never listened arra biyya keessaa tufameeti qeeroon hiriirratti baatee salfiitti baatee nurraa deem jettee ariitee arra Jaafar Alii biyyaa dhaquu hin danda'u yoo gartee gaa mootummaan tun ummata cabsee ummanni mo'amee gartee harka kenne booda mootummaa dhaqee mootummaa wajjin ummata gartee dhiitee bulchuu danda'a garuu amma sodaa ummataa biyya dhaquu hin danda'u he cannot sodaa ummataa jechuudha namni asiin if gahuu hin qabu namni naamusa ifii eeggachuudha qaba maalummaan namaa kun beekadhaa namni waan nama ta'uufii jira
nama ta'uudhaaf ulaagaalee guutuu qabdu jira. Jafar ilmaan tana gaddeebite akka ijoolletti Facebook irraa waan rabsa. Culullee hudduu banaa maarree banaa amma Jafar Ali gurii isaa waan akka barreessuu arku dafeetiin bira kuta hin dubbisu. Maaliif gurbaa kana akkiin itti ilaalaa ture akkanan turreen. Nama kabajaa qabu, nama hayyuu, nama waa beeku, nama hamtuu fi toltuu addaan laallatu akkasitiin beeku ture. Garuu amma hugguu waan ijoolleen daa'imni waan mucaan gurraachi eenyu maqaan isaa Minnesota irraa deeme kun maxxansu faadha Jafar Ali jaraa sheer godha. Kuni cheeppummaa isaa agarsiisa. Amma isaaf beekumsa inni immoo Jawaar faana aarsaa je'eeti godha waan kanaa Jafar Ali inni hin beeka. Jawaar faana aarsaa yookaanis Shimallis Abdiisaa faana harkanii haa agartee na jaalatanii yookaanis Taayyii Danda'a harkee haa na faarsuu kana fa'a yaadamma Jafar Ali. Garuu it's not about that Jafar my brother. It's not about that. Namni dignity kee eeggachuu danda'uudha qabda. Jafar Ali eenyu gujan namni guu define godhu akkamitti define na godhaa Jafar Ali nama akkamiin ture amma nama akkamii namni akkamiin na laala namni maalummaa kee ilaalta malee Taayyeen si gammadee Shimallis Abdiisaa si gammadee yookaan Jowaar aarsiteedhaaf kun siyaate it's not about that. Jowaar kalee ergamaa Rabbii jetteeti faarsaa turte ergamaa Rabbii jettee Jafar Ali afaan keetiin. Ergamaa Rabbii kan Rabbiin Oromoodhaaf ergeettee faarsaa turte. Namni xawalwaalummaan akkanaa gaariidhaa miti. Yooni direkterummaa OMN dhabde OMN ammaas Oromoodhaaf dalagu jira. OMN balaaleffachuun qabdu Oromoo dhugaa taate. Suman filim malee Oromoodhaaf dalagu jira. Itti dhiisuudha qabda. Tigalee? Atimma aarin kee guddoon Jowaar gaafa direkterummaa OMN gadhiisu akkamitti bakka sannan buusiniidha. Kanaafuu kara mootummaachi goreetiin Jowaar kana arrabsee OMNs xiqqeessee mootummaa biratti jaalala harkadhee akkas tahaadha. Yaa obboleessoo haga kanallee yaaduu dandeessu jechuudha. Haga kanallee fageessitee yaaddee outcome waan kanaa maali ummanni akkamiin na laalaa jettee silaa yaaduu danda'u sirri ture. Arra akka gaarbeejaa ganda keessa ijoollee balaaqalaa jalaa waa hunda sheer gootee waa hunda jalaa maarree waan balaaqalaa ijoolleen hin barreessine feesbuukirratti bocoltee gadhiifta Jafar keenya sun si fakkaattu. Mee itti deebi'iteef yaadi. Itti deebi'i mee if ilaali. Nama hedduun namatti hin beekaa nama hedduun adda wala. Nama hedduu ta'e waata caffee raamis narraa qaba caffee raamis akkana naan jee no anji baakeen qabu. We used to be friends. We used to be friends. Good friends. Sigalee anji baakeen qabu rakkoo sirraan qabu garuu huguu ati gaddeebitee horofa laaqqattu silaaluun gaarii miti siif gaariidhaa miti sitti himuun sii gaariidha. Stop si jechuun. Sigalee akkasi fudhuu gundubadhu jibbaa keetii fi miti ani sii fi Jowaar natti tokko garamumaan qabdan anaa fi sii fi Jowaar wajjin saayibaa turre anaa fi sii fi Jowaar wajjin taa'ee nyaatu ati na biratti Jowaar kun bar ergamaa Rabbiitii kana ergamaa ja'anii jettee an maaboo kan ittaan gurbaadhaan gurbaan ergamaa Rabbiitii miti gurbaan nuyi saayibaa keenya wajjin nyaatu jirra qabsaa walitti malee maaliif ergamaa namaati ergamaa Rabbiitti maa kafartaa jee anaas qabe anaa fi nama qabe nama kaa maqaa dhoon barbaadu sigalee sheemaan iyyuu nama kalee ergamaa Rabbiitti faarsaa turte ol kaaftee Rabbiitti kafartee faarsaa turte arra dantaan teetu qomteedhaaf hogguu abaarte sun si xiqqeessa malee Jowaar hin xiqqeessu Jowaar cichee waan ta'uun irratti